Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa waaqa hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa kun sagantaa waliif production isiniif qophaa'ee naaf multimedia isiniif dhiyaatudha. Sagantaaleen keenya barsiisoo bashannansiisoo ta'an isin biraan ga'uun kan beekamu waliif productioniin har'as sagantaa addaa haala yeroo irratti hundaa'e qabatee isiniif dhiyaatee jira. Isinis sagantaa keenya akka isin bira ga'uuf YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu tumsitan dhaamsa keenya isin biraan geenya. Qopheessa sagantaa ani dabalaa yaaddechaa fi keessummaan keenya har'aa faarfataa gammachuu shumiti. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhukkubni koronaa yookiin COVID-19 addunyaa addeessuurra darbee aadaa fi amantii, dinagdee, siyaasa beekumsa otoo hin fooyin dhukkubni kun namoota hedduu sodaa du'aa jala galcheera. Kanaaf nus warri kiristaanaa dhukkuba kana sodaachuurraa haa ta'u of eeggannoo irraa kan ka'e hundumti keenya waaldaa cufnee gara mana keenyatti gallee jira. Akkuma Oromoon yeroo mammaaku wanti kun nuti jedhan kunuuti jechuun hin oolu jedhu kaleessa dhukkuba Chaayinaatu jennu har'a immoo nu biras namoonni dhukkuba kanaan qabaman kumaatamaan lakkaa'amuu jalqabee jira. Lakkoofsi namoota lubbuu isaanii darbees dabalaa jira. Anis dhimma kanaan wal qabatee qophii keenya irratti nama yeroo baay'ee yaada isaa faarfannaadhaan ibsachuu jaalatu gammachuu shumii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Kallattumaan gara isaatti isin dabarsa. Tole faarfata. Waamicha keenya kabajee gara miidiyaa keenyatti dhufuu keetiif galatoomii jechaa sagantaa keenya nagaadhaan jalqabna. Akkam nagaadha? Nagaa, 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 nagaa. Yeroo duraa tokko namoonni dhukkubichaan saaxilaman irra warra sirbanii fi faarfataniitu caala jedhamaa ture. Ati akkamii faarfannaa itti baaste? Taatee akka nama baarsa ergamoota gattaate ansifan farsa baasa duute akka du'a kaate ati moggoon qabdu maaltu si morkata? Taatee akka nama baarsa ergamoota gattaate ansifan farsa baasa duute akka du'a kaate ati moggoon qabdu maaltu si morkata? Leenca Yihuudaa ko siilas lubbuu kiyya eenyu si falmata? Siitu ergaata foon koo. Dhukkubni koronaa kun addunyaan dhunkuraa jira. Malli maal jettameeti? Meija kee rakaasi oli ilaalu maakee fuulli isaa kan ifu garaa ishee moogee. Meija kee rakaasi oli ilaalu maakee fuulli isaa kan ifu garaa ishee moogee. Situu hin hubanne malee hiruun si miti ishee malee. Of eeggachuu jedhamee maloonni kaa'aman kan akka fageenya eeggachuu, harka keenya saamunaan dhiqachuu, alkoolota garaagaraa fayyadamuu kun oolchuu danda'aare? Oolchaadha! 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 Yesus! Oolchaadha! 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 Maloota kaa'aman kana duuba dhoksaa biraas akka waan qabuutti ilaalanii namoonni fayyadamuu didan jiru. Ati akkasumatti yaaddee dhiistamoo akkam? Kaayyoo fokkoluun naafummaa miti. Kaayyoo fokkoluun naafummaa miti. Beekaa obsinee cal jenne nuti. Ilkaaniin kolfee isaa dhulite. Dhalataa keenya burkaatti fixe. Dhiiga beektota uummata kooti. Dacheen tufuudhaaf wargamaa jirti. Lafee abbooliif haadhotii kooti. Dacheen tufuudhaaf wargamaa jirti. Addaan fagaataa kan jedhame kanaan maatii mana tokkollee wal baqachaa jiru. Ati akkam jettame? Akka namaa ta'e yoom garaa natti jabaate yoom garaa natti jabaate siif jira naan jedhee jaan. Akka namaa ta'e yoom garaa natti jabaate yoom garaa natti jabaate siif jira naan jedhee jaalala natti dhiyaate jaalala
hojiin hin hojjetamu taanaan waan nyaatamus ta'e qarshiin hin dhuma. Maaltu mala? Sagaleen kee jireenya, sagaleen kee. Sagaleen kee jireenya, sagaleen kee. Sagaleen kee jireenya, sagaleen kee. Sagaleen kee qabeenya, sagaleen kee. Sagaleen kee jireenya, sagaleen kee. Sagaleen kee qabeenya, sagaleen kee. Sagaleen kee, sagaleen kee, sagaleen kee, sagaleen kee, sagaleen kee, sagaleen kee, sagaleen kee. Maal argattee akkatti jajjabaattee dubbatta garuu ati? Sirraan argadhee, siitu naaf kennee, abdii jireenyaa. Sirraan argadhee, siitu naaf kennee, abdii jireenyaa. Kaananiit boqodhu, fuulduratti laalladhu, haati naaf qabeenyaa. Dhukkubichi guyyaa inni badu hin beekamu taanaan istaatoom jedhamne abdiin keenya maalidha? Nuuf ta'ee abdii jireenyaa bara rakkinaatti situmna keenya. Situ nuuf ta'ee abdii jireenyaa bara rakkinaatti situmna keenya. Situ nuuf ta'ee abdii jireenyaa bara rakkinaatti situmna keenya. Tasoo dhukkuba kanaan qabamte maaltu sitti dhaga'a? Sodaa hin qabu keessi keenya Yesuus galeera ganda keenya. Irraa faamnu nuyi jala keenya Yesuus mo'eera lola kee. Qorichi illee argamuutti hin jiru eenyuun eegganne maalis abdii godhan? Biyya lafa laalte abdiin qabuun jedhin hirru keessa ta'e. Biyya lafa laalte abdiin qabuun jedhin hirru keessa teesse hirru kee hin ilaalin situu hin barama geessu guutuu ta'u keessa beektu. Kanaan wal qabatee biyyoonni Afrikaa sababa qabeenya hin qabneef baay'ee miidhamti jedhamee sodaatamaa. Kan akkamitti ilaaltameeti? Humna dadhabaafi maqaan kee, humna dadhabaafi. 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 Waaqayyo immoo waan caljedhe fakkaata akkam? Isa dubbatanii taa'ilaa ijaanii waan waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan. Isa dubbatanii taa'ilaa ijaanii waan waaqayyo godhu guyyaa guyyaadhaan. Waaldanis cufame furmaanni maal ta'a? Manatti galle caljenne teenya moo hojii afuraa hojjetamuu hin qabu jettaati? Gara kootti maafafa. Malifan tafafa baella laba male intau suke gale baella laba male intau suke gale. Gara kootti maafafa malifan tafafa baella laba male intau suke gale baella laba male intau suke gale. Soba namorma male intau suke gale dhugaan halkaasa male intau suke gale. Yeroo kana akkatti ammaate kana akkamittiin lallabne? Lugnaaf sodaatu hin ta'u manneen seexanootaan diiga. Lugnaaf sodaatu hin ta'u manneen seexanootaan diiga. Utuun ija koon ilaalu muktii abarsaa mamargoo. Man harka bulaa dubbisa maaliif antaa dhibooftu? Sajireenya laatu labsa lafeen gogee haa jiraatu. Sababa cufamuu waaldatiin amantii dagachuu dhalootaa kana akkam jetta? Akkan siin dagannee tasi argee karaa keedhaa baatee abdiin koo jigee. Iyya kootiif buutee sinirratu tolluun galaataa keessu naa mul'atu. Akkan siin dagannee tasi argee
karaa kee dhaabatee abdiin koo jigee iyya kooti guutee sinirra tuutuun galaata keessu na mul'atu. Dhimma kana wal qabatee maalirra turtan isin? Waaqayyo waaqa abboota keenyaa, Waaqayyo waasaadhaas waaqa keenyaa, furii ciniinsuu keenyaa, dhagaayya keenyaa, fayyisi dachee keenyaa, jisii gogina keenyaa, situu fuura keenyaa. Dhukkubni kun dheekkamsa Waaqayyoo kan jedhanis jiru. Namni akkasitti yaadee qalbii diddiirratee karaa isaa sirreeffatu muraasa atakkamime. Akka ijoollee abbaan qabnetti takkaa raawwadhe galsin innisu deebiin garaa kootti si fudhaa biyya lafarra si. Akka ijoollee abbaan qabnetti takkaa raawwadhe galsin innisu deebiin garaa kootti si fudhaa biyya lafarra si namteessu. Jedhee inni afaan isaatiin dubbatee gooftaan koo Yesuus waaqa dhugaadha. Boqu gombisee maafandee maree abdiin konduu amanamaadha. Baay'ee dhimma kanaaf cimsanii araara kadhachaa jiru. Kaan immoo har'a kun taanaan araara yaadannaa jedhanii waa'ee kadhataa ittuma dhiisu. Ati hoo akkam jetta? Araara kee biyya keenyaaf araara kee saba keenyaaf araara kee. Araara kee biyya keenyaaf araara kee, araara kee saba keenyaaf araara kee, Araara kee lammii keenyaaf araara kee, araara kee gooftaa araara kee. Abbootiin kadhachuu nan deeggara jechaa jirta. Waaqayyo si haa eebbisu. Tole dhalootaaf dhaamsa ati qabdu maalidha? Ilame, 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 sifama abdiin jiraaye, si jaallata Waaqayyo takka sitti abdiin kutu, bobaasaa jala galii bubbee hamaaf sin butu. Maddi gammachuu isaa burqaan jireenyaan qorree sif jijjiira seenaa kee si jibbee sirraan goorree. Sifama abdiin jiraaye. Gamanumaan hordoftoota keenyaa dhimma kanaaf furmaanni Waaqayyo qofa bira akka jiru hubattanii dhalootaaf biyyaaf addunyaaf rakkina keessa buutee jirtu kanaaf akka kadhattan gorsa ogeessotaas hojiirra akka oolchitan dhaamsa keenya isin biraan geenye. Sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture. Irraa akka baratan abdii guutuu qaba. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru.